Waaqayyoon. Ameen. Maal qabna isa malee? Ameen. Jedha dafee dubbisa. Waaqayyoon Qiiros Moosise Qiirosin saba lafa irraa harka isaa jala akka galfatuuf moototas mi'a waraanaa akka hiikkachiisuuf harka isaa mirgaa qabee isa nan gargaara. Balbaloonni biyya garaa garaatti keessan isaaf hin banamu. Karoomaman durootatti galchanis isatti hin cufaman. Qiirosin imaan isin dura nan adeema. Isa ol ka'e hundumaas gannan deebisa. Balbaloota sibiila borraachirraa hojjetaman nan caccabsaa. Danqaraa sibiilaas nan durreessa. Ani qabeenyaa iddoo dukkanaa keessa jiru sin nan kenna. Badhaadhummaa iddoo dhokkataatti walitti qabames harka kee keessa nan buusa. Yemmus ati ani akkam gooftaan akka yemmuu san gooftaa akkan ta'e maqaa keetiinis kanan si waan Waaqayyo isa Israa'el kan Israa'el ta'uu koo kanaan hin beekta. Yoo ati ana beekuu dhaabatte iyyuu yaa Yaaqoob garbicha koo Israa'el isaanii foondeef jedhee si waan maqaa ulfinaa kana siif kenneera. Ameen jennu. Amma lakkoofsa afurittan dubbisa. Waaqayyoon. Ameen. Waa'ee inni iddoo kanatti argitan waa'ee dargaggeessa tokkooti. Maqaan isaa Qiiros jedhama. Dargaggeessi kun mi'a hojii Waaqayyoo ta'ee jira. Mi'a hojii Waaqayyoo ta'ee jira. Seenaa dargaggeessa kanaa yoo ta'e san ilaaltan kutaa sin amma dubbise baay'ee ifa. Dargaggeessi kun wantoota gurguddaa afuriin danqamee jiru. Barsiisa xiqqoo dubbadhee tan gara dhumaa jala jireenya afuuratti wal finne. Amma garuu sirriitti dhaggeeffadhaa. Waan gurguddaa afuriin danqamee ta'a. Rubaan dargaggeessi mi'a hojii Waaqayyoo ta'e. Walumaa gala isaa mi'a Waaqayyoo ta'e. Mi'a hojii Waaqayyoo ta'e. Silaa kan danqamu nama taraa miti. Yeroo hundumaa namni danqamu nama mi'a Waaqayyoo ba'a. Nama hojii Waaqayyoo hojjetu. Nama bor fuula isaa dura akeekni jiru kallattiin jiru. Baga gammadu. Ameen. Garuu danqamaa nafti. Ameen. Dabarsii dubbadhaani. Ameen. Ergaan himaa jira. Ameen. Baga gammaddan jedhu. Ameen. Yeroon irratti ga'eera. Dargaggeessi kun mi'a Waaqayyooti. Mi'a hojii Waaqayyooti. Harki isaa mi'a hojiiti. Miilli isaa mi'a hojiiti. Agartuun isaa mi'a hojiiti. Sammuun isaa mi'a hojiiti. Dafqi isaa mi'a hojiiti. Wayyaan isaa mi'a hojiiti. Jireenyi isaa hunduu mi'a hojiiti. Garuu danqaba. Sababa ta'eef waa'ee dargaggeessa kana waa afurtu irraa beekamaa jiru. Tokkoffaa irratti karaatutti cufamaan. Every time karaan cufamaa. Deemee milkaa'u. Yoo ka'e guyyaa hundumaa fuula isaa duratti cufa 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 cufa. Karaan irra deemu hundumaa irratti balbala banamaan argu yookaan karaa banamaan argu karaa isaa cufama. Namni karaa yoo cufame immoo lafa taa'ee ka'u yookaan lafa dhaabatee socho'u. Maaliif jennaan galmi namni tokko irraa deemee iddoo sirrii ka'uu danda'u yoo karaan jiraate. Utuu karaan hin jirre mana keessanii baatanii cherchi kana dhuftan. Namni cherchi kana beekne eessa karaa isaa jedhee gaafata. Namni kallattii cherchi kanaa beeku lafa jiraatu jiraatee daayirekshinii kenna. Kallattii akkasuma baatan agarsiistuutu agarsiisa. Karaa jechuun lafatti dhaquu dandeessutti kan sedeessu. Humna ittiin namni akka salphaatti irraa deemuu danda'u karaa gurbaan kun mi'a hojii Waaqayyoo ta'ee jira. Garuu karaa irraa deemuu qabu. Cufamaa dhabdu lafatti jirutti cufamee jira sun. Kanaafuu carraa deemuu qabu. Maaliif jenna cufamaa? Inni lammaffaan balbalumatti cufamaa. Balbal isa karaa cufamaa. Isa lammaffaa balbala cufamaa. Yoo qulqullina isa kanatti ka'e hin baddu jedhee dide. Isa kanatti ka'e hin baddu jedhee dide. Kanaan iyya hin badamu. Sanaan iyya hin badamu. Isa kanaanis iyya hin badamu. Maaliif jenna cufamee jira. Bara Waaqayyo cufe gurguddoonni beektonni baay'ee ofitti qaqqabu. Gaafa Waaqayyo bane immoo addunyaa cufuu hin danda'u. Galgalli kun galgala keenya. Akkasiin jedhee Waaqayyo. Waaqayyoon aanga'eera. Harka keellatti qabne filamoo waan siin jedhee darbaa galgala kan. Cufaa sun irraa kaasee cufaa hin jedhamu. Balbalumatti cufaman. Sanas qulfii galchee yaada. Kanas qulfii galchee yaada. Kanas qulfii galchee yaada. Kanas qulfii galchee yaada. Hin badamu. Furtuun immoo yoo haadha ishee ta'e malee banuu hin dandeessu. Lakkaa haadhaaf ilmoo waaqatu danda'u baqachiisu. Guyyaatti dinqiidhaan miraakiliidhaan banuutu jira. Lakkaa sitti cufamuu saachiidhaaf miti. Addunyaa kurna qabachiisu malee akkuma tarka hidhachiifte siif hidhatu garaana. Wanta lafaa waan qabachiisu malee namoota ofirra gaddeessisu malee cufamee akka achiidhaaf miti. Waaqayyo galgala kana wal argachiisa jedheera. Ammatti sagalee baraachisa.
baachuu waliin argatu. Hin faarfamu, hin lallabu, nama hiikamsa qabu, nama tajaajilu garuu baachuu waliin argatu. Faallaa. Yeroo tokko tokko nama akkasiin abaaramaa dha seetu miti. Abaaramaa miti guyyaa nama malee. Guyyaatu gatteessise guyyaa ta'uu kaasa. Nama akkasii mandara keessatti cubbama wayi fakkaata. Maatii keessatti cubbamtu wayi fakkaata. Abbaan yaada irraa qabu ati obboleessu. Firri filamii yaada irraa qabu. Kun abaaramtuudha jedhee yaada irraa qabu. Maaliif jenna guyyaatu danqee jiru. Nama guyyaa danqee maali? Waaqayyo guyyaa mafidee irraa kaasa. Nama harka keessa qabi erga raajii deema. Guyyaa kan si taasise. Guyyaa kee har'a dhufeera. Lafa jirtu humna dhiigoolichaa si kaaseera. Nama si bira jiru jaalladhooti guyyaan sii dhufeera gammadiidha. Guyyaan sii dhufeera gammadi. Dabaliif. Guyyaan sii dhufeera gammadi. Ameen. Mucaan kun eebbachuu waliin argu garuu mi'a Waaqayyoo baata. Qabisiitiin ta'u. Yeroo tokko tokko Waaqayyoo waan ati lallabde waan ati faarfatteef guyyaa hundumaa eebba akka kwaasi dhiitaa akka deemtu godhu. Ana lallaba maaliifan eebba kana keessan gangaladhu kun wacha barbaariin bakkee bultee dhugaa hundiyyuu akka barbaade jiraataa hundiyyuu hin jiraatti gamoo jaartee konkolaataa biittee akka biraati. Lakki akkasii gochuudhaan miti Waaqayyo. Gaafuma lafaa ka'u maqaan isaa ittiin lallabama. Warra gaanii maqaa Waaqayyoo miniin kan ittiin lallabamu. Hojii isaan hojjetantu ittiin lallaba kan keemmoo maqaa isaatu ittiin lallabama. Maqaa isaa sirratti waammata maqaa isaa sirratti eeggata. Namni tokko maqaa kee waami abaluu abaluu irratti qaba. Waaqayyo maqaa isaa eeggata jedha. Yanama utuu Waaqayyo qabdu hojjettuu fi balballi mitiitti cufamee ta'u eebbachiiwwan argachuun haftee jirtu galgala kun galgala keenya. Waaqayyo waan si dandeessan irratti ani Waaqayyo naa jedheera. Inni arfaffaan ibidhuma waa furii dhaqqame jedheera. Maqaan gurbaa kanaatu maqaa gadheedha. Seenaa gaarii qaba. Gurbattii jedhamee waamama. Isheen yeroo hundumaa lafatti ishee hin kaane jedhe. Namni seenaa gaarii irra qabu. Maaliif jennaan nama guyyaa hundumaa fuula duratti argani namni kabaja gaarii hin kennuuf. Nama yeroo hundumaa fuula duratti ilaalan namni iddoo gaarii hin kennuuf. Gurbaan kun guyyaa hundumaa karaan itti cufamaan balbaan itti cufamaan eebbaachii waliin argu. Nama abaarsa qabu waan fakkaatu maqaan inni qabu biyya mandara keessatti maqaa gadhee. Gaaf tokko garuu akkeenee Waaqayyo karaa hundumaa na jijjiiraa. Waa furiin dhaqqabee waa sagaliin milkaa'e. Isa ittiin miidhamte caalaa isa ittiin kabajamtu caala. Ika harka kee namaa dhootee irratti qaba. Galgallee irraa galgala kee ta'eera. Fira jiru ta'e qaama nana hin basan godhe harka isaa akka shinaa qabeetti milkaa gara. Galgallee irraa galgala kee ta'eera. Caaba itti dabalu. Waa furiin dhaqqabee waa sagaliin milkaa'e qiiros. Waan itti milkaa'e sun itti wanta Waaqayyo qiiros sun godhe tokkoffaa. Akan kita maka ulfinasi jadi. Amin. Baik. Maka ulfinasi jadi. Amin. Maka saya di tempat tu dengan tenang cina maka ulfinasi jadi. Amin. Kalian internetnya berbati apa? Maka internet, maka apa? Maka apa jadi uang? Kalau dia ada uang, maka apa baca sih jadi ulfinasi jadi. Maka dia juga baca data. Amin. Amin. Namni baay'ee batu umurii haasofanii jiranii mandara keessatti biyya keessatti maqaan isaanii gaarii miti kabajan qaban ijoollee tuffataa jiraatu. Barnoota sirrii qabu akkuma nama tokkotti iddoo sirriitti baratanii iddoo sirrii qabu barcuma sirrii qabu garuu isaanii kanaan irratti hojjetti tubaanii. Amma guyyaatti akkasuma ta'a. Gaafa guyyaan dhufe garuu haala sootaa si godhe. Namni jedhee gaaf tokko murdiigaayitu balbala dura taa'ee iddoon isaa iddootti namatti naafamin hin balbala dura jechuun waardiyaachuun iddootti namatti hin naafamin. Itana mootii barcuma olaanaa irra taa'u gaaf tokko dhufee gurbaa kakuu qabdu kana balbala duratti argeetu amma yoomitti kun sanyii warra Yihuudootaa keessaa teessee naachi gaaddee. Isumatti nyaattee tatti raaftee burtukaanaa namoota baay'ee naachi gaaleedha. Isumatti naqaatee baatee nagaatee galtu. Gurbaa kana teessuma achuma balbala duraa kaasuun qaban han balleessan. Isa balbala duraa kaasuun sanyii ishee dhuguugee balleessan. Bara seexanni cinaa makee balleessa jedhe ofii isaatti balleessii lolchi kaasu. Erga nama sagalee dubbadhee. Barre kuma namaaf kudha jaatoo keessaa tumiin bara kee ta'eera. Achumaan si balleessa, iddoo keetiin si balleessa, hojii keerraan si balleessa, mul'ata keetiin si balleessa, dhaadannoo qaba. Siin immoo ittuma yoo achi kaasaare. Haali beekaa akkasuma gaafa Mordekaayi dhaqee muka fannoo dhundhuma shantamaa qopheessee mooticha yamsiisee seera meedanii faareessiidhaan beeksisa baasee labsiin guutummaa hojjete namitti iyya karaa irra teessu sun akka fannifamu
Yihudoonni guutummaan immoo saduuqaa qabaman gaafa jedhe dubbichi gola mooticha ga'e Asteerii qaqqabe. Asteer soomaaf sagada guyyaa sadii fudhatte shikii galte. Kani boqotaa nan barbaade akkasii boqotanii mani maayoo. Kottaa gargaaratti lamaan sanatti qaba. Haleluuyaa. Ameen. Guyyaa narraa guyyaa kee ta'uu fayyuu irraa kaasuu. Ameen. Waan nani goote bara irratti natti gattamaan akka ta'u hin beeku. Namni irra tole jettee lafa jirtu taate garuu Waaqayyo chaapaatti ishee godha. Asteerii bira keenya Asteer soomaaf sagadatti sokkiti. Xomboree ishee fudhattee hotaa kanadha. Guyyaa sadii kadhattee gaafa guyyaa sadaffaa ulee siinqee qabattee gara mootitti dhiibu. Jiisuun jeetti mootitti namni qabu hin dhiyaanne. Namni mootitti dhiyaate hundumatu du'a. Garuu Waaqayyo labsii kenneera mana mootummaa gala. Yeroo laattu Asteer akka ishee duutuuf labsiin ba'a. Maatii gargaaru maatii kennu. Walakkaa mootummaa koo keessaa hin fudhattan. Lakkinaan sakala mini nan barbaade. Bor yeroo kana hamaani wajjin nyaachisa irratti akka argamtan nan barbaade. Sinaa nama Waaqayyo jechuun buddeensi kenna malee summiis hin natu. Guyyaa Waaqayyo gaafa dhufe isa namaa keessan argamtaatu. Warri kiyyoo namaa keessan isatti namaa kaasoo sanaan argamtu. Warri sii kaa'ame garuu bira dabartoon kan argitaati. Akka kebeeka hin kaa'oo kaasiyaati. Har'a kaasee lafa maqaan kee banaa jiru maqaa gaarii sitti uwwiseera. Gaafa guyyaa lammaffaas maatii godhannaan nyaachisuma irratti argamaa malee jijjiirra. Gaafa guyyaa lammaffaa irratti garuu galmee gadi fuudhama. Ani Yihudoonni maal qabdeessine kan duudhaaf nurratti bahe. Eeguudhaan namichi kana godhu jennaan isa hamaa kana hamaa jette. Namicha kana akka godhaa deemaan banaa akka deebiin maaliif jennaan dubbiin itti dhufaa dubbii mana keessatti. Haala manaa irratti dubbiin kenna. Isa hamaa kana itti jabina ogumaa gadi gaafa bahu jilbatti kufee kadhachuudhaaf dhiqqa ishee tolchennaan isuma ibsatti booda suusitti xinnaanaan amma immoo daffaruudhaaf gara dhiqqa ishee dhiqattan amma furtii isaa hamaatti dhufan. Inni Yihudoota balleessa deekee Waaqayyo garuu mukuma Yihuudootaaf qopheessa tolu baasu. Harka kee lamaan ol laakaasu waan sitti hima. Waan sii kaa'ame sana jalaa si baaseera. Har'aa kaasee diina kee boollicha godheera. Nama si bira jiru ittiin hin nyaatamtu siin jedheera Waaqayyoodha. Bakka ulfinaa sii kennaati Isaayyaasii boqonnaa 45 lakkoofsa 4 jedhu. Seeruu uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa tokko kaasee namni tokko naa dubbise. Keessumaa garuu lakkoofsa 3 irra mana 5 irra isa jiruun barbaada. Edda baaka walakkaa godhan. Yoo ati ana beekuudhaa baatte iyyuu Wanti na beektu ta'u Yaaqoob garbicha koo gargacha koo Yaaqoob jedhe Israa'el isaaniif hodheef jedhee isa fadhe Israa'el jedhe si waamee maqaa ulfinaa siif kenneera. si waamee ani si maqaa ulfinaa si kenne. Waaqayyo na duwwaadha. Akkamiin jedhu Waaqan gaarummaa hojjette irra dhaabbatee si gargaaru galgala kana. Gaarummaa koo dhufaan akkas qabaane Waaqayyo. Tolaate qabduu mitiire Waaqayyo. Tola kootii qafa tokkottee qabeen si kaasa. Nama hedduu nuti gargaara Waaqayyo natti qabata. Haleluuyaa. Inni maqaa isaa jedhee lafatti gubbee si kaasu dhufaara. Waan ati gaaficha naa dhaabatte marraan si dhaabatte. Waaqayyo bakkeedhe Israa'el jedhee Yaaqoob jedhee lafatti gubbee si kaasa. Waan ati dhabeette waan ati dhabee una bakkee jedhe. Waan ati naaf jiraatte na sodaatte miti. Maqaa kootiin jedhee. Maqaa kootiin. Mee waaqoo galateeffadhaa. Akkana seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa tokko amma sadiitti gadi dubbisne. Daddafaa nan ariifadha. Abiraam nama waggaa 99 yeroo ta'etti Waaqayyo isatti mul'ate. Maqaa kana sirriitti ilaala. Abiraam nama waggaa 90 yeroo ta'etti Waaqayyo isatti mul'ata. Ani Elshaadaayidha. Abiraam isa Abiraam jedhamu kanaan Waaqayyo ani Elshaadaay. Elshaadaay jechuun Shaadaay jechuun Waaqayyo isa hundumaa danda'u. Waaqa isa hundumaa kana danda'u. Balleessaa kan Gobe danda'u. naan Waaqa isa maaltu? Yaadni tokko bukeetti kana. Waaqa isa maal godhu? Isin ifaatu. Waaqa isa maal godhu? Hundumaa danda'u. Nyaanni ayyaana aduu Waaqayyoon koomeedha. Hunduma isaa danda'eera. Jechuun isinii kan warra itti lallabaa jiru. Dhugmanni nama hunduma isaa waan hunduma isaa. Akka waan ati itti bakka daandii keessaa waan danda'amu kan fuudhee waaqoo. Dhugaa? Itti amantaa jiru. Akka jala waan sabdaa sana tajaajila. Sii danda'eera. Sii danda'ameera. Abrahaam naayina ani Waaqayyo ani Shaadaayidha. Shaadaay jechuun Abrahaam naayina Waaqa isa hundumaa danda'u isa hundaa danda'u jechuudha.
Abraham nama waqaa sagantamii sagalitti yeroo Waaqayyoon taate hundaan danda'a. Maaliif jennaan Abrahaam mucaa sagantamii sagalitti mucaan godhatamuun hin danda'amu jedhamee mucaa godhachuun hin danda'amu jedheetti raawwatu hundaan danda'a baatonna dhoftaa'e. Ameen. Waaqayyoodha. Ameen. Walii galaa jiru iddoo beeksiin jedhe. Waaqayyoodha jedhe. Ameen. Yeroo tokko tokko obboleessa keenya kana gama siiti fakkaatanii gaafa tokko dubbatee ijoollee baay'ee ijoollee abbaan isaanii wangeelaa yookaan qeesiidha yookaan baaseriidha waaqayyo akaakayyuu isaaniitti fakkaata. Kanaaf waaqayyoon hin sodaatan. Maaliif jennaan abbaa isaanii mana wangeela lafa. Waaqayyoon kan sodaatu koora biyya lafaati. Koora kan bada. Kun maqaa isaa nutti hin kaasin jiru. Asii caatii qaamu sigaaraa dhana keessa kaa'anii haatu daayii haatuutu shiishaa afaan funyaanii of keessa dhangalaasu. Rozi maqaa isaatti lootan hin kaasin maqaa isaatti. Hachumatti ta'ee qabu. Nuyi sirrii miti. Warra cabarbaariin garuu warra du'aa irratti guddatte warra baay'aanii paasterii wangeelaa uraaji. Isaan hin sodaatu. Kanaafuu waaqayyo akaakayyuutti fakkaata. Akaakayyuu mo'adhaan hin sodaatu. Goba akaakayyuu sodaatan. Amma abbaan sodaatan haala sodaatan akkuma akaakayyuu sodaatan. Innaa waaqayyo waan itti jedha namicha kana nama waggaa sagantamii sagalii ilaalee namicha kana jaarta kana gugguufee deemuu deessanii kan teqatuma. Jaarta hidhee. Haa jechuudha sichi nama godhadhe boodee hin danda'e eewuma kan isaa waaqayyoodha. Maal ta'u waaqayyoodha. Ameen. Gurba hin danda'aman. Itti bu'ee. Balleessaa kan hin qabne ta'ii. Durbaa kanatti gaafa dubbate balleessaan fudhatiin garuu fuula koo dura deddeebi'i. Dhalaa mun bagaatiin dura deddeebi'e hojjetaa koo ta'e mana koo keessatti hojii deddeebi joorii hojjedhu fiigi dafqee lallabi kana dhugaan madde fuula koo dura deddeebi'e deddeebi. Kaasa yeroo hin deddeebi'edha. Deddeebitti kana jaallatu namni baay'ee. Bona kana waldaan horaadha waldaan qawwara. Haaliin jenna waa birriin waan jettu waan ta'e akkuma kanaan dura dubbadde gatiin biiraa immoo qidaalee sanbata guddaa gadi bu'aa. Gatii maatii jedhanii jiru miti. Akibat itu tadi mah, tadi wali kan bisa teman situ kururin batu di kubah dan nanti mana yo nanti kita, situ mengerti kita tu, ya tinggal dia, kan kecelaka lah mudah pada, yang kita dah engineer, ganti mati, guyada kita itu nak ganti mati tapi kan udah kubah, hari kita ni kabar, karena sangi nawang binti yuk kita ada sempat kuda, okati kita, mana jenang ganti mati kan berkurang tuan tadi. Waaqayyo makeeru ana dura deddeebi'e nama waggaa sagantamii sagalii dambayi waaqayyo na dura deddeebi'eedha. Lakkaansiidha duniyaa jira malee waaqayyo kanaana hin bari'aye. Ameen. Ameen. Eewudha bakkee jaalu. Kaala baar gaara batte beeku reeku eewu. Waaqayyo. Nyaalka kee bannisi waaqayyo dandela. Waaqayyo dandii. Kinaafuu biya. Anis kakuu koo anaaf si gidduu nan dhaabaa. Siif na gidduu ana gidduu kakuu koo nan dhaabaa ati na dura deddeebi'i. Ameen. Malee sin baay'isaa. Hamma malee akkatti baay'eetu nan godha jaarta waggaa sagantamii sagalii jedhu. Ameen. Yommus Abrahaam fuula isaatiin lafatti gadi gombifamee. Ergaa kana gaafa dhaga'u dhaabachuu dadhabee mataa isaatti lafatti gadi gombifame. Waaqayyo isatti hin dubbate. Laga keemata hojjettootatti miti waaqoo kan hin dubbatu gajjettootatti dubbatu. Warra gajjinan yemmuu waaqayyo dubbatu warra gajjinan. Yemmuu waaqayyo dubbatu warra gadi gombifaman. Waaqayyo akkatti gadi jettotti na tola si qabaaneera. Wanni baay'ee gajjechuun beekani. Kanaafuu siree isaanii dhugeetti gajjedhaan jiran. Fandaan banni gadi hin jiran. Yoo gajjedhaa kan addaa lafa jira. Kanaafuu namni baay'ee maal dhabeetu sa'aatii worshipii duwwaan gaddatee dhufu. Hanganachi isa tokko worshipii dabbar. Isa tokko lallaba dabbar. Isa tokko kadhata dabbar. Isin nama dhagaala. Kanaafuu tokko worshipii gubee dhufu. Tokko lallaba gubee dhufu. Tokko kadhata gubee ba'a. Warra akkasii hundame warra hundaaf iddoo qaban warra yeroo waaqayyo dubbatu gadi jedhan. Ameen. Nama meeqa qabdaas keessa warra gadi jedhanii sheekaa jiraniif. Galgala kanaa jalqabee warra gadi jedhanii jiraniif. Ameera. Gaachana hoggama waaqayyo dubbatu. Itti bu'uudha. Inni kunoo kakuun ani si wajjiniin galee. Nasi wajjin galee. Ati saba sonaan baay'eedhaaf abbaa akka taatudha. Abbaa akkatti taatu. Maqaan kee si'achi Abrahaamin jedhamu. Maqaan kee si'achi Abrahaamii isaa ganda gaddabii sagalee sana jedhamu sitan jijjiira waan godhan. Ameen. Ameen. Ani saba sonaan baay'eedhaaf abbaa waanan si godhuuf. Nama ganda gaddabii sagalee sana jedhamu utoo dha deemu baata.
Mangan din na magkasalitan sa ganitong kabulat na rin mo. Ilasin ka na kalakalin. Ay, tsaka kanina kasin yun. Karuhan kayo. Amen. Jadi wak kata kata mati ya uni diri mo tanah macam campur ada dari situ. Betul dong? Sambung ke negara sih jauh dari lupa tu nak tahu. Mak lagi nak kerja. Apa suruh nak tunggan? Kau jadi sama. Tugas ya susi pak kata tanya nama. Wakam bertemu dari tena una misi mengada dua receh. Ini cara cara. Ijani lah apa tu yang musala benu bete. Hei kau kan kau dekat. Mati kata. Ini boleh tu ya lah itu kata. Makanya kalau kasih terus kan. Amin. Amin. Kali pada yang jauh datang ada waktu. Amin. Amin. Dua. Waktu rawat tu kan. Jadi mau berada di dalam mati kuan teh kaya. Elah kajibat. Waktu pokok mutik sih berat bunyi jadi kan sih. Hai siapa? Jauh. Mari kita di mana ukang ini kan di berat kaya kemana nak. Kali ejin jadi. Nak jadi. Kerana dia untuk tidak ada berat. Nak bisa bodoh. Wakawa kayo ulma. Amin. Daruwa kayo jadi ma. Sena nama ke sapat Yesus kita kanan itu. Anil cada ini. Amin. Amin. Anil cada nama ke sanjiran narka ke berkal kami. Sinjau nama ke berkal kami. Rumja sidang darah basi. Amin. Abang nama kesekantan sekali anil cada kami itu. Maqaan kee Abrahaam jedhama. Abraham isa jedhama ture sana maqaan kee Abraham jedhama. Abrahaam jechuun Abraham jechuudha. abbaa saba baay'ee. Amin. Ati sonaan baay'iftee akka hortu nan godha. Hoy. Waaqayyo maqaa si makeeteeru.